fannoo waancaa addunyaatti adabaruuti. Waancaa addunyaatiin taphoonni marsaa 16 har'a irraa eegaluudhaan itti fufuudhaan kan taphatamanidha. Har'a halkan yookiin taasifaman keessattuu qopheessituu sirnichaa keessaa tokko kan taate Kanaadaan biyya Afrikaa gahumsa gaarii mul'itee fi shaampiyoonii Afrikaa Morokoo waliin morkiin taasisan halkan sa'aatii 2 irratti tapha eeggamuudha. Kanaadatti immoo Paaraagwaay fi Firaans morkiin waliin taasisan keessattuu Firaans yeroo sadaffaaf shaampiyoonii ta'uudhaaf kilaba morkatuudha. Halkan sa'aatii 6tti morkiin waliin taasisanis egaa waancaa addunyaa kanaan kan eeggamuudha. Tapha har'a halkaniitirraa har'a galgala sa'aatii 2tti taphatamurraa kaanuti. Waancaa addunyaa kanaan har'a kan qopheessitoota keessaa tokko kan taate Kanaadaan har'a Morokoo waliin kan isheen taphattu. Egaa qopheessituun sirnichaa kun taphoota ramaddii 3 taphatte keessaa tokko injifattee tokko qixaan bahuudhaan tokko mo'atamteeti. Qabxii 4 kan isheen dabarte jechuudha. Morokoon immoo ramaddii caatirraa Biraaziilitti aansuudhaan lammaffaan kan isheen dabarte. Taphoota 2 injifattuun tokko qixa baatee qabxii 7 darbuun ishee kan yaadatamuudha. Marsaa mo'anii darbuu biyyoota 32 hirmaachisuun immoo Kanaadaan Afrikaa kibbaa injifachuudhaan marsaa 16tiif kan isheen dabarte. Neezerlaandis kan injifatte. Morokoonis egaa biyya Afrikaa gahumsa gaariidhaan marsaa 32tiif geetteedha. Akkuma beekamu Neezerlaandis gareewwan ciccimoo fi ciccimoo Awurooppaa gahumsa gaarii waltajjii kanaan mul'isaa turan keessaa Morokoon bara 2022 waancaa addunyaa Qaatar qopheessiteettis walakkaa xumuraatiif godhaan seenaa Afrikaa haarawaa biyya galmeessiteedha. Waancaa addunyaa kanarrattis gahumsa gaarii mul'isuudhaan biyya jabduu Awurooppaa keessaa tokko kan taate Neezerlaandis dorgommichaan ala taasisuun maqaa gaarii akka horattuu fi seenaa ishee caalatti akka bareechitu kan taasisedha. Egaa Morokoon waggaa 4 dura seenaa hojjette waancaa addunyaatiin ammas itti fufuudhaaf gahumsi ishee mul'istu kan eeggamuudha. Amma qopheessituu sirnichaa keessaa tokko kan taate Kanaadaa waliin halkan sa'aatii 2tti morkii taasistu kanaan jechuudha. Kanaadaan garee taphoota mo'anii darbuutiif yeroo jalqabaatiif ga'eedha. Egaa waancaa biyya ishee USA Ameerikaa fi Meeksikoo waliin qopheessite kanaan seenaa gaarii hojjechuudhaaf biyya karoorfataa turteedha. Ammas egaa seenaa haaraa hojjechuudhaaf kan isaan taphatanii nuusa xumuraatiif geettee seenaa biroo hojjechuudhaaf egaa Morokoo wajjin morkii cabaadha halkanarraa kan isaan eeggatu. Gadichi egaa garee dhibbaa uumuudhaan taphatuudha. Kubbaa dhaabbatee irraa rukutamu haala gaariidhaan gaditti fayyadamuudha. Osoo abdiin kunne jechuumnaan garee taphatuudha. Akkasumas Morokoon immoo tapha Neezerlaandis rukutaa peenaaltiin injifatteen egaa erga bara 2022 as ammas seenaa wal fakkaatu irra deebi'uudhaaf biyya morkataa jirtuudha. Egaa tapha kanaaf keessattuu gama Kanaadaatiin taphataan sarara jidduu Ismaa'eel Kooneen dhukkubbiin isa mudachuutu kan himame jechuudha. Maybe taphachuu akka hin dandeenye kan himamaa jiru. Gama Morokootiin Leenjisaa Mohaammed Waabiin egaa taphattoonni hedduu deebi'uu fi isaaniitiin oduu gammachiisaadha kan jiru. Ashraaf Hakimii, Mazraawii, Yaasiin Boonuu dabalatee Chaadii Raayid, Ibraahim Diyaas, Azizdiin Onaanii akkasumas Ismaa'eel Sabaarii fi kanneen biroos egaa akka taphataniidha. Taphattoonni kunneen taphoota darban irratti shakkiidha jedhameetu tapha darbeen booditti jechuudha. Amma garuu akka taphatan himameetii kan jiru. Leensaan Mohaammed Waabii leensaan Morokoo jechuudha. Dogoggora yoo hojjenne gara biyya keenyatti deebinaadha kan isaan jedhan. Kanaanis egaa dogoggora hojjechuu akka hin qabne kan isaan gadi qabuudhaan kan isaan kaasanii. Egaa Morokoon seenaa waggaa 4 dura hojjette sanaan bara kanas irra deebi'uudhaan walitti aansuudhaan yeroo lammaffaaf walakkaa xumuraatiif nuusa walakkaa xumuraatti darbuudhaaf biyya morkatuudha. Kanaaf har'a injifannaan nuusa xumuraatiif walitti aansuudhaan yeroo lammaffaaf kan dabartu waan ta'eef kan dogoggora hojjechuu akka hin qabneedha leenjichi kan isaan dubbatanii. Kanaadaan garee cimaa fi taphni isaa waliin taphatu tapha ulfaataa akka ta'e kan isaan dubbatanii. Kanaaf morkiin cimaan akkasii eeggatuudha. Gahumsa qaamaatiin dhiibbaa taasisuu irratti cichoomanii morkachuu irratti osoo abdiin kutiin garee morkatuu fi garee jabaadha. Isaanis ni kabajna. Gahumsa keenya olaanaan garuu taphachuu qabna jechuudhaan leenjisaan Morokoo kun kan isaan dubbatanii gahumsa isaanii olaanaa baasuudhaan taphachuu akka qaban kan isaan dubbatanii. Egaa akkuma isaan kaasan Kanaadaan deeggartoota ishee duratti taphoota kanaan dura taphachaa turteen gahumsa olaanaadhaan kan isheen mul'isaa turte. Kanaaf qormaanti cimaa isaan eeggatu kanaan dogoggoruu jechuu akka hin qabnee fi akkasumas immoo gahumsa isaanii olaanaadhaan taphachuu akka qaban isaan Morokoo kan isaan dubbatan jechuudha. Kanaanitti leenjisaan Kanaadaa Jesse March yaan isaan kennis Morokoof qophii jabaa taasisuu isaaniitii kan isaan dubbatanii garee cimaa addunyaa
keessaa tokko kan ta'e waliin kan morkannu jechuudhaan morkiin jabaan akka isaan eeggatu kan himanii morkataan isaanii garee imala gaarii taasisaa turedha. Qindoomina cimaa qabu, taphattoota ciccimoo hedduu garee hammateedha. Kanaaf morkiin jabaan nu eeggata yaada jedhuudha kan isaan kennan jechuudha. Kanaadaa fi Morokkoon kanaan dura yeroo 4 dorgommiilee garaagaraatiin waliin taphataniin Atlas Line 3 injifattee tokko qixa baateetti kan isheen jirtu jechuudha. Atlas Line yookaan maqaan isaatiin qabaamtu Morokkoon jechuudha. Kanaadaan immoo tokko kan isheen injifatte har'a yeroo shanaffaatiif morkii waliin taasisanidha. Taphni Morokkoo fi Kanaadaan halkan sa'aatii 2tti waliin taphatan kun jaatti morkiin France Paraguay waliin taasistu kan eegamudha. France akkuma beekamu bara 2018 shaampiyoonii addunyaa taate yeroo lammaffaaf waancaa fudhachuun ishee ni yaadatama. Bara 2022 illee xumuraaf geettee tapha xumuraatiin Arjentiinaan mo'atamuudhaan waancaa kan dhabde jechuudha. Har'a Filaadelfiyaatti Paraguay waliin kan isheen taphattu. Paraguay immoo marsaa darbeen biyyoota jajjaboo Awurooppaa keessaa tokko kan taate Jarmanii dorgommichaan ala biyya taasifteedha. Librus walitti aansuudhaan yeroo sadaffaaf tapha xumuraatiif ga'uudhaan biyya lammaffaa ta'uudhaaf morkii taasisuudha. Didier Deschamps kan 1998 dursa taphattootaa ta'uudhaan garicha France waliin waancaa fudhataniiti kan isaan turan waggaa 10 darbaniif illee garicha leensuudhaan ga'umsa olaanaa akka biyyattiin mul'istu leensaa gargaaranidha. Kibxata darbee tapha 3-0dhaan Sweden mo'achuudhaan egaa tapha marsaa 16 kanaaf ga'uun isaanii yaadama. Didier Deschamps xumura dorgommii kanaan booda hojii isaanii jilleensummaa France akka gadhiisan himuun isaanii yaadama. Kanaaf egaa milkiidhaan xumuruudha kaayyoon isaanii jechuudha. Garichi keessattuu biyyoota tilmaamni waancaa kennamee fi waancaa fudhachuu dandeettiidhaan tilmaama argatan keessaa kan jalqabaati France jechuudha. Egaa keessattuu taphattoonni sarara fuulduraa kanneen akka Kylian Mbappé dabalatee Barcola kanneen biroos Ousmane Dembélé dabalatee taphattoota ciccimoo hedduu garee hammateedha. Gareen kun kanaaf biyya waancaadhaaf morkatuudha. Keessattuu Kylian Mbappé tapha darbeen goolii 2 kan galchee Sweden tapha mo'atanii jechuudha. Barcolaan goolii 1 galchuun isaanii hatuma. Mbappé waltajjii kanaan goolii 6 kan inni galchee 2 mijeesseetii kan jiru. Waancaa addunyaatiin goolii 18 galchuudhaan taphataa France waancaa addunyaatiin goolii hedduu galcheedha. Lionel Messi taansuudhaan immoo taphataa waancaa addunyaatiin goolii hedduu galchee lammaffaadha. 2018 goolii 4 waancaa addunyaatiin galchuun ni yaadama. 2022 Qataaritti immoo goolii 8 kan galchee 2026 immoo goolii 6 galcheetii kan jiru. Kylian Mbappé galgalas halkan sa'a 6 jechuudha. Tapha Paraguay waliin taphataniin taphataa Real Madrid kun ga'umsa mul'isu gamuusin mul'isu kan eegamudha jechuudha. Waltajjii kana booda egaa Didier Deschamps hojii isaanii kan akka dhiisanidha kan himamaatii jiru. Taphattoota sarara fuulduraa isaanii kan qindoomina gaarii qabaachuudha leenjisii kan dubbatanii haa ta'u malee Paraguayf kabaja kennuu qabna. Carraan miti kanas geettee gareewwan Ameerikaa kibbaa hundi isaaniitu gadi ciccimoodha. Jarmanii injifachuudhaanis kan dabarte marsaa darbanii kanaaf morkiin cimaan nu eeggata jechuudha kan isaan kennani. Sadarkaa 41 irratti argamti Paraguay. Jarman taphni mo'attee egaa osoo hin eegamin tapha injifannoo guddaa biyya argatteedha. Marsaa 16 kan geetteedha. Kanaaf har'a hoo Firaansiin dorgommichaan ala taasifti immoo Firaansiitu ga'umsa olaanaa isheetti fufuudhaan tapha Musa xumuraatiif gahaa kan jedhuga halkan sa'a 6 booda morkii Filaadelfiyaatti taphatamuun kan adda ba'u ta'a jechuudha. France egaa bara 1998 waancaa addunyaa yeroo fudhatetti Didier Deschamps dursaa taphattoota garichaati kan isaan turani. Tapha Paraguay waliin bara san taphatan irratti 1-0dhaan France injifatteetii turte. Amma seenaa san itti fufuudhaaf egaa morkiin taasisanis kan eegamu jechuudha. Kanaaf har'a halkan biyyoonni kunneen lamaan morkiin waliin taasisan sa'aatii 6tti kan taphatamuu fi kan tapha hawwiidhaan eegamudha. Guyyaa boruu Biraazil Norway waliin halkan sa'a 5tti kan isheen taphattu. Shaampiyoonii addunyaa yeroo 5 erga 2002 as waancaa fudhachuudhaaf waggaa 24 booda Carlo Ancelotti jalatti ga'umsa gaarii biyya mul'isaa jirtudha. Biraazil Norway immoo waancaa addunyaa kanaan Erling Haaland fa'aan durfamuudhaan sarara fuulduraatiin jechuudha. Biyya marsaa kanaaf geetteedha. Kanaaf boru halkan sa'a 5 irratti morkiin waliin taasisan kan eegamudha. Qopheessituu keessaa tokko kan taate Meksikoon immoo
England kan isheen simattu Mexico City Stadium Aztecaatti jechuudha. Tapha kanaaf Rice gara taphaatti akka deebi'u himaatii jira gama Englandiin miidhama samuudhaan taphachuun dhabuu mala jedhameeti kontiree amma garuu akka deebi'uudha kan himamaatii kan isa inni jiru jechuudha. Kanaaf boru halkan sa'a 9tti kan taphatamu taphni Mexico fi England. Morkiin biyyoonni kunneen waliin taasisaniin England waggaa 60 booda waancaa fudhachuudhaaf biyyi morkattutu dorgommiin ala ta'amu Meksikoon deeggartoota fuulduratti mo'atamtee dorgomchaan taati kan jedhu guyyaa boruu tapha hawwiidhaan eegamudha. Keessattuu deeggartoonni Meksikoo England taphattoonni England jeequudhaaf yookaan sammuu isaanii hubuudhaaf hojiilee garaagaraa hojjechuu itti iyyuufaa akka turedha kan gabaafamaa ture dhiibbaa jala teessisuudhaaf. Haa ta'u malee egaa guyyaa boruu biyyoonni kunneen lamaan morkiin waliin taasisan tapha hawwiidhaan eegamudha jechuudha. Gartuu muraarratti Jurgen Klopp leenjisaa Jarmanii ta'uudhaaf filachuudhaaf torbaan dhufu keessa federeeshinii kubbaa miilaa Jarmanii waliin akka mari'atanis himameetii jira. Fulaan Samarviilee fudhachuudhaaf barbaada akka jiru kan himamaatii jiru. Taphataan kun waancaa addunyaa irratti illee ka'umsa gaarii Neezerlaandisiif mul'isaa turuun isaanii hatama. Manchester United fi Chelseanis taphataa kana akka barbaadanidha. Ammas Fulaamis taphataa kana bitachuu akka barbaadu himamaatii jira. Real Madrid biyya isaatiif taphachuu dhabuun isaa beeksisuun ni yaadatama. Yeroo 5f waancaa Premier League England Manchester City waliin kan fudhate Madrid erga Aljeeriyaan Switzerland injifatamuudhaan waancaa addunyaatiin ala taateen booda biyya isaatiif taphachuu akka dhaabu kan inni dubbate jechuudha. Liigii Saawudii Arabiyaa keessatti taphachaa kan jiru. Taphataan kun biyya isaatiif tapha 119 taphachuudhaan taphoota hedduu Aljeeriyaaf taphateedha. Goolii 40 galchuunis taphataa lammaffaa biyyaaf goolii hedduu galcheedha. Waancaa addunyaa waancaa Afrikaa 2019 Aljeeriyaa waliin taphataa injifateedha. Amma immoo